Eebbisee eebba jechuudha. Maashaallah filannoo namoota tokko filannoo ajaa'ibaati. Qarshii jiddu galeessa yookiin qarshii xiqqaa qabu meeshaa babbareedaa lubbuu qabuu fi firee isaa muraasa kabaa'inna hin qabaanne bitata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rakabootii Dubaayii baay'ee diizaayiniin isaa bareedaa ta'ee fi namoonni hedduun jechuudha jaalatan akkasumas sinii isaa waliin rakabootii kana haga ammaatiin namni afurii fudhatee jira. Dhiifama of kolcha asirratti kan isiniin jedhu yoo jiraate akkaataa waraabbii ofii bira jiru kaasaa ergaa mucattiin jennaaniin itti aansuun ammoo iyyuu bilbilillee akkuma isinitti bilbila dadhabaa ture inshallah yeroo gabaabaa keessa waan hundaayyuu ni sirreessina agasiif ammoo iyyuu meeshaa keessan namootiin carraan viidiyoo irra isinii olcha waraabbattan maashaallah isiniin jedha akkuma isin argaa jirtan meeshaa kana Sumayyaalleen Sumayyaa amaane moo Sumayyaa ni qabdi meeshaa kana nama hedduu jaalate ashokkaayii aruuda jechuudha diskaawuntii fudhataa jirani haala si argaa jirtan kanaan meeshaa isii lubbuu qabu irraa isinitti hima tokkoffaa irratti firiijii qabdi firiijii litira 250 jechuun akka kana fakkaata hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baradoo gubbarraani qaba jalaan ammoo firiijii qaba firiijii baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma ammoo kwaalitiin isaa Victorii baay'ee bareedaa jiddu galeessa tahe itti aansuun ammoo rakabootii Dubaayii midijjaa wajjin qabdi oovinii cinaa isaati qabdi meeshaalee lubbuu qabu babbareedaa tokko ta'e qabdi isin ajaa'iba oovinii wajjin jechuudha ambooba isaa yookiin ammoo tuyyuu gaasa isaallee ni qabdi asuma baatuu deema hundumaafuyyuu jechuudha qarshii meeqaa meeshaan kun waan xiqqishuu ta'eef qarshii isaa nutti morri jettan rakabootiin Dubaayii jechuudha inni guddaa ta'e sadarkaa qaba waan ta'eef qarshii 26 irraa eegalee aga qarshii 40titti ol fagaataa jira isiniin jedha akkasuma ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya feermuuziin seettiin jechuudha haga qarshii 10 12 8 illee gadi aanannee jira oriijinaal isaa qarshii 10 gadiin 11 12 gadiin hin argattani rakabootiin kuni sirriitti illee qajeelee isinii mul'achuu baate viidiyoo isaa jechuudha kun akka amma argitan kanatti isiniif ka isin ammoo tuyyuu rakabootiin kun qarshii meeqa oyettan qarshii 30 isiniin jedha meeshaaleen inni qabu tokkoffaa irratti akkuma sitti argitan siniilee isaa baay'ee babbareedduu taatee fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rakabootii hedduu guddaa tahee fi midijjaa cinaa isaatitti qaba akkasuma immoo girgiraa qaba midijjaan bichaan qarshii 10 kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin rakabootii kana jaalattanis tahee meeshaa kana jaalattan akkasuma immoo sufraa rakabootii Dubaayii waliin deemullee namni barbaadan hin jira kana osoo hin kibiraatu jira akkasuma burcuqqoo kwaalitii darzana tokko qabdi haa ta'u malee burcuqqoo tanallee jechuudha kwaalitii darzana tokko qofa waan argitanii tirkaamirki osoo hin tahin meeshaalee babbareedduu taate darzana firii tokko bakka jechuun isin ajaa'iba manni hiyyalle xiqqaadha hagatti qabu sanitti meeshaa oriijinaala barbaadatte distii maajistiikii qarshii 19,800 akkasuma immoo tuyyuu giloobaalii qarshii 9,500 akkasuma saanii rahaniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya firiijii gatii firiijii meeqa warri jettan guyyaa lamaan kana kabitaanii jiru qarshii 54,500 qarshii 54,500 akkasuma immoo tuyyuu firiijii abbaa litira 400 jidduu kakalaa'u 300 fi wayii qarshii 65,000 bitee jira ooviniin jechuudha qarshii meeqa bismillahirrahmanirrahim haga qarshii 75 85 ka'achi gadi ammoo tuyyuu ka 45 ka 55 ka biyya keessaati baay'ee nama amansiisu itti aansuun sufraallee qabdi sufraa kuni lama qabdi tokko haadhaaf barbaaddi lama jechuun sufraa afur kan nyaataa lamaa fi kan rakabootii yeroo tokko mana keessatti ufiillee bichaa fayyadamanii akkasumas saarvisii kwaalitii qabdi feermuuzii ID normaala shaayii qabdi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin meeshaalee babbareedduu jechuudha meeshaa lubbuu qabdu meeshaa gaarii barbaada tokko yettan akka micattii tanaatitti meeshaa isin barbaachisu bitachuu ni dandeettan hubadhaa sirriitti namni tokko meeshaa widdii 200 hin bite rakabootii Dubaayii biraa hambisa meeshaa widdii ajaa'ibaa jookidhan ajaa'ibaa qaalii biteetini rakabootiin Dubaayii na waddadee saarvisii normaala fadhiisanii saarvisii ID fa'a bitanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaa biffee yoo bittanii jettanii wal qixxeeffadhaatii bitadha inshallah akkasuma meeshaa rakabootii yoo bittanii jettan wal qixxeeffadhaatii bitadha meeshaan hedduudha meeshaan tokko lama miti isinii galaa jira miti akkuma isinitti nee jedhe osoo bilbila qajeelatiin waraabame viidiyoo meeshaan hedduu babbareedaa kan turedha haa ta'u malee haati meeshaa isii kan arguu waan barbaadduuf waan biraallee waan qabdu meeshaa farniicharaa guutuu isaa qabdi waan ta'eef eebbisee algaallee qabdi isin agarsiisa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni isin sirriitti hubattanii jaalattanii beekuu qabdan
meeshaa aadaa jechuudha. Meeshaa aadaa ashawaa fi akkasuma immoo oomuu wal keessa ka isiillee taqamaa jechuudha fudhatteedha. Kanaaf namni viidiyoo jaalattan hundi keessanuu viidiyoo like share gochuudhaan akkasuma immoo tuyyuu meeshaalee keenya baay'ee nu waraabdu maaliif meeshaa mucattii tanaa xiqqaa waraabdee umura zaanii warri jettanii gaafii isinitti ta'e namootiin meeshaan isii kun wanni harki wal isinii hanqatee jedhe meeshaa lubbuu qabu isinii galaa jiraa miti meeshaa firee lama sadi meeshaa lubbuu qabu meeshaa bareedduu kamina keessan bareechisu ka isin fayyadu maaltu na fayyada adda baasaa baradha namni tokko maal godhatanii fakkaata saanii zirgii darzana sadi lama burcuqqoo shaayii haga darzana 4-5 akkasii osoo hin tahin maaltu na barbaachisaa mana kiyya keessatti oovinii sirriitti barbaachisaa firiijiin daruurii sirriitti barbaachisaa algaan daruurii sirriitti barbaachisaa dolaanni daruurii sirriitti barbaachisaa kichin kaabineetiin daruurii sirriitti barbaachisaa maxbaqni daruurii sirriitti barbaachisaa wantoota hedduu isaattuu kasi barbaachisu jira kanneen waan si barbaachisu osoo jiru yoo irra deddeebitee jechuudha fakkeenyaaf saafa uffatatti miicatan amma laal hisaaban 4 jechuudha dhibbatti saafa 4 nama barbaachisa akkamiin yoo jettan jalqabaaf hinjiiftanii saamunaatti riidanii kan keessatti zafazzaftanii kan keessatti qulqulleessitanii kan keessatti qulqullina dhumaa qulqulleessitan itti yaaddeteen jechuudha isinii galaa jiraa miti kanaaf meeshaa xiqqishoo tana wanni isinii fidee akka irraa barattan warri waan baay'ee qofa bituu yaaddan meeshaa lubbuu qabu akka isin barbaachisuu fi akkasuma immoo tuyyuu meeshaalee mana keenya keessatti dirqama kana nu barbaachisa jenne beeynee bitachuu qabna. Fakkeenyaaf amma yeroo kana gadaa tana keessa namooti tokko TV bituuf cinqama. TV namni manaa qabu laalaan jiru dhugaa jirtu isinitti himaan. Namni hundi isaa hiriyaan bilbila. Waan isin ajaa'ibaa jaarsaa jaartinuu gadaa tana keessa waliin haasa'an jirtu bilbila laala namni martu iyyuu. Kanaaf irra caalaa bilbila fayyadama malee namni TV hin fayyadamu. Kana jechuun kiyya TV bitatinaa jechuu miti. Ni miidhagsaa mana ni bareechisa. Isinii galaa jiraa miti garuu akkasitti isin hin cinqu. Haga dhugaa rabbi dubbachuuf doolaamni isin cinqu TV'n isin hin cinqu. Haga eeleen buddeenaa isin cinqetu TV'n nama cinqaami amma garuu TV'n nama cinqu dhiisee jira. Isinii galee haga firiijiin isin cinqu TV'n isin hin cinqu. Firiijiin waan baay'ee si fayyada. Si galee dirqama kana jechuun kiyya waan fakkeenya foon qaladhee keessa kaa'achuu hin danda'u jedha namooti tokko akkasii miti dogoggorina namni dalagaa dalagu biyya galtanii namni teettanii jirtan carraaqachuun waan jira suugoota ka gootanii keessa kaa'attan waxii taka gootanii timaatimii malee jechuu timaatimiin hindu keessa hojjettanii yoo keessa kaa'attan akka haala salphaa ta'ee fi haala gaarii ta'een jireenya keessan oofachuu dandeettan firiijiin waan baay'ee keessattuu namooti magaalaa Shaashamannii Adaamaa Dirree Dhawaa walumaa galatti magaalota OA biyya keenya keessa jiraatan barbarii shiroolleen dirqama dhadhaalleen guyyaa lama buluu jechuudha. Kana naa hubattanii jedhee yaada. Kana waan ta'eef hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee akkanaa irratti dirqama gootanii akka bitattan abdiin qaba. Itti aansuun meeshaan isin qabdu akkuma argitan kana jechuudha. Meeshaan biraa kan itti aanu algaa qabdi. Algaan ammoo algaalee hedduutu as jira. Diizaayinii illee achumaan filachuu ni dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Algaan isii kamii warri jettanii cinqamaa jirtanii algaan isii hedduu bareedaa ka tahee fi algaa filaatti yeroo har'aa kana faashina yookiin ammoo namootiin hedduun faashina godhanii fayyadaman isa kana jechuudha kunoo maashaallah tabarakallah hedduu namatti tola jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dolaa baallee algaallee xaqama kanaa qabdi haalaa fi bootan nu mijatuu dide asumaan haalota algaa kanneen namootiin argitanii jaalattan kan bitachuu barbaadan haalaan isaallee isinitti toluu baate diizaayinii isin erguu danda'a footoo isa isin jaaladha isin kabaja laayik illee sheer illee hiriyoota keessanii gochuu akkasuma immoo namni meeshaa eebbisee kana jaalattanii jettanii akka koomentii jalatti yaada babbareedaa walii barreessitan abdii qabna qumsaaxiniilleen akkanuma jira horaa bulaa fayyaa faaya baay'ee isin jaaladha galatooma ulfaadha.